Gootonni waraana bilisummaa Oromoodhaa Oboontoonni giddu galeessaa tarkaanfii jabaa fudhachuu hoggaa beeksuu oboonni zoonii lixa Oromiyaadhaa ammoo godina Wallaggaa ba'aa keessatti aanota lama guutumatti loltoota biltsiginnaa jala bilisa baasuu beeksisee jira. Odeeffannoo gama biraatiin miseensonni waraana biltsiginnaadhaa 50 ol sirnicha ganuudhaan godina Qeellam Wallaggaa onoota garaagaraa keessatti wobootti harka kennachuus gootichi kan beeksise hoggaa ta'u. Odeessa gama biraatiin haala ibidda waraanaa biyyattii keessatti qabseen rakkataa kan jiru gareen biltsiginnaadha. Ijoollee daa'ima qabuudhaan gara mooraa leenjii waraanaatti erguunis dhagahamaa jira. Gama biraatiin ammoo haaluma kanaa wajjin wal qabsiisuudhaan magaalota akka bulchiinsa Burraayyuu keessatti maallaqa deeggarsa murna biltsiginnaadha jechuudhaan namoota rakkisaa jiraachuu irratti kan hawaasni himatee fi ajjechaa loltoota biltsiginnaatiin namoota nagaa irratti Oromiyaa keessatti raawwatuu fi kanneen biraa wajjinis odeeffannoo keenya saatanaa keessatti odeessa walitti qabannee gara keessan dhufnee jirra. Kabajamtoota hordoftoota keenya kunniin qabxiilee hangafoota oduu keessan muraasa hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turaachaa oduu saatanaa kan isinitti himu an of beeksabaatiin. Nageenyi keenya kan jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u. Namoonni miseensa YouTube chaanaalii keenyaa hin ta'in oduu fi sagantaan itti hojjennu yeroodhaan akka isin bira ga'uuf subscribe godhuu hin dagatinaa. Nu jajjabeessuudhaaf like, comment, share godhaa jechaa gamanumaan gara bal'ina oduu keenyaatti isin dabarsina. Tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromootiin gootichi waraana bilisummaa Oromoo koonyaa kibba lixa shaggar godina lixaa ona dirreen cinni keessatti tarkaanfii fudhachuu beekse. Reefii abdiin uummata Oromoo woboon koonyaa kibba lixa shaggar magaalaa aanaa dirreen cinni ganama bariim sa'a 10 irratti loltoota diinaa itti seenuudhaan tarkaanfii irratti eegaleen injifannoo boonsaa galmeessuu himam. Tarkaanfii hagayya 29,2022 barii eegalee hanga waaree duraa itti fufuudhaan lola walirraa hin cinne magaalaa keessa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaadhaa fi uffata fayyaa irratti gaggeessaa tureen bakkeewwan kana sadeenittuu gama diinaa irraa gara nama 20 olii battalatti hoggaa irraa ajjeesuu madoo lakkoofsaan baay'ee ta'een isaan adabuu kan beeksise hoggaa ta'u. Madoon kun guyyaa kana gara galgalaatti gudar qaxxaamuruudhaan konkolaataa 8 hospitaala Ambootti guuramaa akka turantu himama. Meeshaa fi qabeenyi baay'een dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii kan godhe gootichi waraana bilisummaa Oromoo itti fufuudhaan aanuma dirreen cinni keessatti garaagarummaa daqiiqaa 10 hin caalle keessatti mooraa boollaa irraa reebduu dirreen cinni gargaaruudhaaf dhufan irratti lola ta'een qondaala waraana biltsiginnaa kan yeroodhaaf maqaan isaa hin baramin dabalatee loltoota 20 hoggaa irraa ajjeesuu hangi irraa gatafe osoo hin hafin buqqisuudhaan guutumatti mooraa gadhiisisuu danda'u himam. Yeroo wal fakkaatatti aanuma kana qubsuma dallaa daak irratti haleellaa woboon raawwateen mooricha waraanni murna biltsiginnaa gadhiisanii kan jiran ta'u gootichi waraana bilisummaa Oromoo naannicha ifatti beeksisee jira. Odeeffannoo injifannoo gama biraatiinis gootichi waraana bilisummaa Oromoodhaa lixa Oromiyaadhaa godina Ba'aa Wallaggaa keessattis aanaa lama guutumatti dhuunfachuu himee jira. Abdiin uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoodhaa woboon tarkaanfii mooraa diinaa buqqisuun aanaa dhuunfachuu itti fufuudhaan godina Ba'aa Wallaggaa keessaa aanaa lammaffaa to'annoo isa jala guutumatti oolchuu beeksisee jira. Tarkaanfii mooraa diinaa buqqisuudhaa hagayya 28,2022 onaa Habroo Limmuu keessatti eegaleen injifannoo boonsaa galmeesseen booda waaree booda ona Limmuu Galiilaatti ce'uudhaan haleellaa laaleessaa woboon mooraa waraana biltsiginnaa magaalaa Galiilaa irratti fudhateen waraana faashistii biltsiginnaadha kan Abiyyi Ahmadiin naannichatti bobbaafame magaalaa keessaa ari'uun magaalicha guutumatti dhuunfatee jira. Tarkaanfii ona Limmuu Galiilaa keessatti fudhachuun magaalaa Galiilaa dhuunfatame kanaan hidhamtoota siyaasaa dhibbootaan lakkaaman gadhiisuun meeshaalee waraanaa adda addaa booji'ee jiraachuu ifatti kan beeksise woboon waraanni biltsiginnaa du'aa fi madoo irraa haftee yeroo gabaasni odeeffannoo kanaa ba'aa turetti baqachaa akka turan kan himame hoggaa ta'u gootichi waraana bilisummaa Oromoo hojii hawaasa tasgabbeessuu hojjechaa tarkaanfii isaa itti fufee jiraachuu beeksisaa jira.
Odeeffannoo injifannoo wajjin wal qabatu kan gama biraatiin miseensonni waraana Biltsiginnaa 50 ol sirnicha ganuudhaan godina Qeellama Wallaggaa onoota garaagaraa keessatti bobbootti harka kennachuu gootichi beekse. Ilmaan Oromoo hojii loltummaa impaayera cubbamtuu Itoophiyaa tajaajilaa turan hammeenyummaa sirnichaa irratti dammaquun mooraa Biltsiginnaa hongeessuudhaan bobbootti harka kennachuudhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif humna ta'uun dhagahamaa jira. Haaluma kana nagayya 27 2022 godina Qeellama Wallaggaa onoota akka Gidaamii, Jimmaa Horroo, Gaa'oo Qeebbee, Sayyoo fi Aanfilloo keessatti miseensonnii fi hooggansi waraana Biltsiginnaa sadarkaa garaagaraa irra jiran 50 ol meeshaa fi hidhannoo guutuu waliin sirna cubbamaa fi uummata Oromoo cunqursaa jiru ganuudhaan waraana bilisummaa Oromoo mooraa isaatti dhiyootti harka kennatanii jiraachuun dhagahame. Miseensonni waraana Biltsiginnaa kunis osoo hin beeknis ta'e gowwoomsaan yakka uummata Oromoo irratti raawwachaa turaniif uummata Oromoo dhiifama gaafachuun meeshaa sirni Biltsiginnaa hidhachiisuun uummata Oromoo irratti bobbaasaa ture qabannee dhufnee dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchineera jechuudhaan yaada isaanii kan kennan ta'uu gootichi kan hime hoggaa ta'u. Miseensonni waraana Biltsiginnaa sirnicha ganan kun meeshaa waraanaa kanneen akka qawwee AKM Turkii fi kan biroo rasaasa AKM 5,000 ol bireena boombii fi hidhannoo guutuu waliin dhufuudhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisanii jiraachuu gootichi beekse. Itti dabaluunis yaada isaanii yeroo ibsatan gareen maafiyaa impaayera Itoophiyaa ilmaan Oromoo lola isaan hin ilaallannetti erguun lubbuu hobbaasaa waan jiruuf warreen amma meeshaa diinaa baatanii fi sirnicha tajaajilaa jiran sirnicha ganuudhaan gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ABO bootti akka makamaniifis dhaamsaanii dabarfatanii jirani. Ilmaan Oromoo waraana Biltsiginnaa turan sirnicha ganuudhaan waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan sirni simannaa gaariin waraana bilisummaa Oromootiin isaaniif kan godhame hoggaa ta'u warreen ammayyuu sirnicha abaarama Biltsiginnaa keessa taa'uun uummata isaanii dararaa jiran akka dhiisanii baaniif gootichi waraana bilisummaa Oromoo irra deebiidhaan dhaamsuma isaanii waliinis yaamicha isaa taasisuu isaatis beeksisuun isaa mul'ate. Gama biraatiin ammoo gareen Biltsiginnaadhaa kan muddama waraanaa hamaa keessa seenanii gamanaan ibidda ofii isaaniitti qabsiisanii rakkataa jiran daa'imman umriin isaanii hin geenye waraanummaadhaaf leenjisaa jiraachuun ifatti dhagahamu mul'ate. Murni dheebuu aangoo isaa hin baane Biltsiginnaan gadaa aangoo isaanii dheereeffachuudhaaf ilmaan haadha hiyyeessaa umriin daa'imummaa keessa hin baanee fi seera idil addunyaan dhorkaatee maatii jalaa humnaan qabuudhaan leenjii waraanummaatiif kennaa jiraachuun isaanii ifatti keessoo Oromiyaa keessatti dhagahamaa jira. Murni abdii kutatee Biltsiginnaa kun lola keessaa bahuu hin dandeenyetti galuun lammiilee isaa waraanuudhaaf jecha daa'imman umrii waggaa 18 gadi mooraa leenjii Biltsiginnaa Birshaalaqoo jiru keessatti leenjisaa akka jiru dhagahamaa jira. Mooraan leenjii Birshaalaqoo mooraa ilmaan hiyyeessaa hedduminaan dirqama maatii isaanii biraa qabamuudhaan leenjii fudhatanii waraanaaf bobba'uun lubbuu dhabaa jiran yoo ta'u, leenjii armaan dura namoota umriin isaanii waggaa 18 oli jaamee ture hafee daa'imman kunuunsa maatii jalaa bahuu hin geenye ittiin rakkisaa akka jirantu dhagahama. Murni Biltsiginnaa abjuu aangoo ofii isaanii ittiin dheereeffachuudhaaf jecha yakka seenaan hin irraanfanne lammiilee irratti raawwachaa kan jiruu fi ilmaan haadha hiyyeessaa hedduu foolii haadha isaanii hin quufin baaruda unachiisuudhaan lubbuu hobbaa isaa jiraachuu odeeffannoon baajiru kan himan hoggaa ta'u gareen Biltsiginnaa kan garee TPLF ijoollee gara waraanaatti guuruudhaan miidiyaa isaa gubbatti himatu ofii isaaniitis qabatamatti Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoodha daa'ima umriin isaanii waggaa 18 gattaan baay'inaan walitti qabuudhaan mooraa leenjii keessatti akka leenjisaa jirantu dhagahamaa jira. Odeessuma gama biraa miidhaa lola booda hammaataa dhufee wajjin wal qabatee dhagahamaa jiruun bulchiinsa magaalaa Burraayyuu fi magaalota adda addaa keessatti maallaqa deeggarsa murna Biltsiginnaa jechuudhaa fi akkasumas maqoota adda addaa namatti baasuun nama qabanii manidhaatti guuruun dhagahamaa jira. Murni Biltsiginnaa dabalootaa fi waraana isaa uummata nagaatti bobbaasuun maallaqa irraa saamaa akkasumas hidhaa fi leenjii waraanummaatti humnaan erguun dararaa hojjetu itti fufuu hawaasni himata. Gochi badii kun bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessa jabaatee kan itti fufee ta'uun kan dhagahamu hoggaa ta'u namoota waltajjii baasuun maallaqa deeggarsaa garee isaanii fidaa jechuudhaan maallaqa namni kafaluu hin dandeenye itti ramadaa akka jirantu himama. Kana malees magaalicha keessatti dafqaan bultoonni konkolaataa simintoo irraa buufatanii akka maallaqa hin arganne kan taasisan hoggaa ta'u dargaggoota haala kanaan hojii dhabanii daandii gubbaa irra oolan ammoo sobanii yakkaniis ta'uu qabuudhaan garii manedhaatti garii isaanii ammoo gara leenjii waraanummaatti ergaa jiraachuun
ifatti saaxilamaa jira. Hagayya 27,2022 gandoota magaalaa Burraayyuu keessa jiran kanneen akka Keellaa, Gafarsa Burraayyuu, Kattaa fi Maaramii keessa mana puulii irra deemuudhaan qeerroowwan guuraa turuun kan dhaga'ame waggaa ta'u, magaalaa Burraayyuu keessatti hawaasni qaala'insi jireenyaan kan waxalamaa jiru ta'us murni dararama uummata Oromoon keessi isaa boqotu garuu sababoota adda addaa uumuun uummata magaalattii torbee darbee irraa qabee goolama addaa keessa galchee rakkoo gubbatti rakkoo biraatiif isaan saaxiluu hawaasni naannichaa miira yaaddoo hamaa keessa jiraniin dubbachuun isaanii dhaga'amaa jira. Oduu biraatiin ammoo loltoonni biltsiginnaadhaa godina Gujii Lixaa Onaa Qarsaa keessatti nama nagayaa rasaasaan rukutuun himamaa jira. Gareen maafiyaa biltsiginnaadhaa waraana jibbansa Oromummaan guutame leenjii kennee fi Oromiyaa mara keessatti bobbaasuun ilmaan Oromoo guyyaa guyyaadhaan rasaasaan rukutaa oola. Haala kanaanis hagayya 28,2022 godina Gujii Lixaa Aanaa Qarcaa kan Dagaaleessaa Dibbisaa keessatti waraanni nama nyaataa garee biltsiginnaa kan Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaatiin hoogganamu kan dhiiga ilmaan Oromoo jigsuu aadaa godhatee nama nagayaa siyaasa kamirraa bilisa ta'e nama maqaan isaa Waaqoo Tasfaayee Waaree jedhamu badii tokko malee rasaasatti roobsuun ajjeesuun dhaga'amaa jira. Erga rukutanii ajjeesnee jirra jaanii deemaniin booda maatiin isaa achi kaasanii lubbuun waan keessa jiruuf gara mana yaalaatti kan geeffatan ta'uun kan dhaga'ame waggaa ta'u dargaggoo Waaqoo Tasfaayee uummata keessa jiraatu gidduutti nama nagaa hoggaa ta'u waraana murna biltsiginnaatiin naas tokko malee rukutamee jiraachuu hawaasni naannichaa himanii jirani. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophii fi oduun saatanaaf qabannee dhiyaannee hanga nama waan ta'eef hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa oduu fi sagantaa itti aanuun hanga deebinee wal agarrutti yeroo gaarii qabadhaa.